Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jiru. Fayyaa nagaa fayyaadha. Akkuma argitan Naadiyaa fi Abballeen gara deddeemanii kanaaf ammaana kophaa kiyya mana jira buna dhaabadhee guyyaa akka isin agarsiisa. Bye guys. Naadiyee nagatti. Naadu. Nagatti. Kana fakkaatanii kan fakkaatanii misaan deeman viidiyoo xiqqoo isinitti argisiisa jedheeti achi booda immoo ani lamarraa ka'ee fuulayyuu hin dhiqanne inshaallah fuula dhiqadhee waan irratti oollee isin agarsiisa jechuudha. Nagatti walitti deebina akkas inshaallah. Akkuma agartan kun har'aa gara mana kana kiliin godhee kunoo bakka maamaa'een mana asitti ijaarrattee akkana fakkaata. Ijoollee mabeetanii bakka hundattuu akkuma fedhii isaanii taphatanii akkanatti asitti mana si ijaarrattee gosoota ijoollee si haay jedhanii akkasii har'aan tanaa akkamitti akka oolu isin agarsiisa jechuudha. Kana kiliin godhee ciree isin fixanne kiliin godhee achi booda har'a firaayideedha. Meeshaa shaambaa jennee buna dhaabannaa. YouTube kiyya subscribe like godhu hin dagatinaa. Ammallee isinin jedha galatuumaa walitti deebinaa ofii kiyyaa waa waraabaa jiruuf sanii fi inshaallah walitti deebinaa nagaa turaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walitti deebinee akkuma agartan mana reef argitan san kiliin xiqqoo kakaase isii yoo deebite ammumatti deebisti. Kanaaf firiidha taphachuunii fi waan isin hunda kiliin godhee fi qopheessee reedii godhee fi jechuudha. Akkatti taphatti achi booda immoo amma akkuma argitanitti buna irra kaadhee jira. Buna irra kaadhee ganama buna dhugumanii mana hin bahu hin akoofne dhiifama osoo akaayin harcee isaa mana jiruuf isuma dhaabee fi bunni haga naadanfu immoo bunna haga naadanfu waan ani isin argisiisu. Atti fufna haga bunni danfu asii hin qaba kan fuula dibatanii daa'imaa fi waan adda addaatirraa dalagame yoo jaalattan yeroo birootiif nu argisiisatanii kan akka ofii kiyyaa manatti dalagadhu jechuudha. Isa kana isin argisiisa nafaana turaa galatoomaa like share subscribe na godhu hin dagatinaa isinin jedha. Galatoomaa yoo dibadhu isin argisiisa sanuu amma irribaa ka'eegaa sagaleen kiyya dhiyootanallee qufaa ture qufaan jira sagaleen kiyya ammallee sirrii miti. Qilleensa weezarii biyya kanaan beetanii yeroo waan eda jijjiiramaa deemuuf alaarjikii waan qabuuf sagalee kiyya sirriitti deebi'u jechuudha. Kanaaf dhiifama naa godhaa galatoomaa like subscribe godhu hin dagatinaa isinin jedha. Bye. Akkuma argitanitti ani fuula kiyya naashuraaliidha waan dibadhu nama meekaap illee fayyadamuu miti. Kana jira xiqqoo ofiitas garagalchee isin argisiisa amma irraa kaa'ee kanaaf fuulki akkuma argitan laafadha qodaan isaati nama meekaappii dibatu deemiti jechuun kiyyaa yoo sagantaan jiraatee gadi babbaatu malee noormaanii nama meekaappii dibatu miti mana keessallee meekaappiin dibadhu kireemuma
leen dibadhuuna waan naashuraala ta'e waan akkasii fayyadama kana fakkaatanii nu asirra guddaa tureeyyuu gurraacha wayii natti ba'ee laakiin balleessuuf hima yaalaa ture okay nama rakkoon qabu fuul kiyya kana fakkaata waan naashuraalii ta'e tokko fayyadama malee waan addaa waan fayyadamu hin jiru amma ganam bunni kiyya danfutti dibadhee isin agarsiisa jechuudha galatooma like subscribe godhuun dagatinaa kana fakkaata dibachuun duratti bunattiin danfaan jirtu yoo danfite bakka deebinaa inshallah like subscribe godhu hin dagatinaa galatoomaa isinin jira baay'ee isin jaaladha nagatti oola nagatti maan oola bunaafillee waluma deebinaa inshallah youtuber duru yeroo duraatiif waan ta'eef jechi tokko na jala babbadeetu waliin dhufa inshallah wala jajjabeessinu nagaan jiraadha isinin jedha baay'ee Una bunni kiyyallee danfee waliin deebi'aa jirra bunni danfee ani galuu hagammallee foon liqanne kana jira buluun dhiidatu asirraan ba'anii akkasumas irra jira ala kan isin agarsiisa qoyme qaayitti manni hundi ka jedhee cufame wintaraaf bilookii kaboon hin banne arraan tana ala kana isin argisa cirra jedha lakkaa waan dalagaa ooluuf malee wanni takkan jiru jechuudha akkuma argitan laata alli kun xirti jedhee akkabaabiin guutuun waan takka nama sodaachisa jedhee bubbee ajaa'ibaa tokko jira kaasilaa buna ala kana dhugeessin agarsiisa bubbeen naman dhaabu kanti kana jira xiqqoo baala isin argisiisedheeti safara akkana kwaayitii hoomuun jiran ono hagaan viidiyoo isin waraabuun makiina nun dhufne al kajede kana fakkaata kana fakkaata amma ka buna dhugutti tarraa buna dhugee geessee gabba'uu fedha guyyaadha kana fakkaata buluun naadiyaa nattaa taphattu eetumaan dhiisee asitti kana fakkaata isinin jedha buna kee fidadhee dhufee buna dhugee achi booda deemaa guyyaaf nagatti waliin jennaa jechuudha. Nuna akkuma argitanitti goggogee jira. Nuna argitee akkana goggee fuula keessan irratti booda ofiin ol ka'aa ofirraa kaaftanii qotteeyyoo akkana gootan foon irraa yaa'a jechuudha. Ammallee xiqqoo jiidhaadha garuu goggogaa jira. Ammaan tananoo buna kiyya dhugee waliin deebinaa isinin jedha nagatti fayyaatti please like share subscribe godhuun hin dagatinaa guyyaan irraa kiyya kana fakkaata amma garuu bahuuf deemaa inshallah booda ol argina jechuudha nagatti